نمك خيسني فتالة نمك خيسني تتجمد دي نمك أبو داف يا بتفتالوت عم كاي نجاس نيدا جيسن فيديو تيتانو بلينكي إلا هنجي سام برجيسوتي شيرين دكابا لايك قد أدفع نما تلا برجيسيف تمام عم كاي نجات وان اسين أوفا جرتن تانا شيخ تجاهيسن اسم ترد لك أمني جرا غافا شيخ تجاكنك أمني اسين قرسيكني اسين إفيدو فوتيسن nuti barumsa qabna warra rabbitti amaneerraa tokko warra amantii rabbii qaburraa tokko nuti warra rabbitti amanee laakiin barumsa qabna namni hin jiru namni yoo quraana rabbii beekte yoo abeetan aayanni qaraanii hijaaba firraa nama hijaaba hin jiru nama sirroorisa firraa hijaabu dandeessa ayata rabbii ani gaafaan guyyaa warra maarree warra shirkii maarree shirkii jechuun hin jiru shirkiin nama rabbiin taabota abbadu jechuudha shirkii jechuun nama deemee nama waa salaatu muhaasalaatti amanu muhaasalaatti amanu horitti amanu warra waa abbadu jechuudha shirkii amma qaay ifi najaat samaal jettan nuti wahi beeynaa rabbii waa nu barsiisee jettanii asirraa haasoftan maal beeytan naayima wanni isin beeytan si'irii fi nama waagotanii nama faltanii ani nama khabiixanii maallaqa ittiin nyaachuu malee wanni isin beeytan maali obboleeyyan kiyya takka hin agarra waan isin beeytan warra ammaas deemee waan afaan hin beekne makhluuqa afaan hin beekne waan rabbiin kalaqe nama waan rabbiin kalaqe abbadoo jechuun nuti rabbii warra rabbii tokkicha warra rabbitti amanuu khalaqa yoo beeytan ayattoota jira ayattoota hijaabii nuti itti qaraaneetuma nama bira dabraa quraana nama jaamsu nama qaraanee maal beeytan obboleeyya kiyya nama qara'u namni waa qara'ee beeku namni rabbi waa barsiise yoom akka keessaniiti namni rabbi waa barsiise tartiibaan deema malee akka keessanitti tartiiba dhabee waan arkin haasa'u namarratti si'iiriin oofu jechuudha namni rabbi waa barsiise rabbi sodaata hogguma bikka sanuu dhaqee bikka sheekaa dhaqee waa nama godhuun qabu namni rabbi waa barsiise akka keessaniiti bakkasan akka deemarsiitu alraa gammade gammachuu akka hirdan guyyaana gammade sanunda dubbaddu arraa kan dhorkin ka nama qaba nama bishaan si'oo baasii aanan obaasii jiraami nyaachi si'oo baasii quumsi nama uleeyyoo sidhe ulumaa wal bira finna nama sanunda wal bira finna akkuma godhan sa jettee irraan kaa irraan akkasin godha nama sanunda isaan takkan wal bira finneekka wal bira keenye isinarra fattaalummaaf ganda keessaa malee mee maali wanni isin beetanatti hima fattaalummaa fi nama walitti diruu fi kana malee durraa nama walitti diruu tan amma deebitaniiti si'iirii bartanii nama waa godhuu eegaltanii jechuudha sheekha akka keessaniiti hojji sheekha fattaala akka keessanii hojji. Hundi irra jaalachuun keessan argaan tana booda guyyaa argaan tanaa booda jarri kun jala jaalatamaadha jarri kun jala haraa sirrii jiruu خرا شيطان اور رجال تصري خرا اجايبات جرا خرا وان غمتوسن اسرت الله هندو بد نما شيطان جراوابر ماليسن نما ربي برسيسه ميدي اسني غلما نما شيطان الراوابر اسن غرو اسكيستي نجرانا چراغتا نما روانا كنا وفا نجر بلون وان تكته متا خيسر نجاتي في amma qaaqii aboo qaaqii gana qaaqsi goonat qabne ageenaa siima isaanii mi daawwatanii harka kan nu qaban maaliif harka maaliif nu qannan jarri kun jara humna qabu humni tarabbiiti immoo eganamaati jarri jara waan itti ka'een ajjoo jara nama firraa horkuu beekuu qaban jechuun isin jee faamsise akkasitti kanaan faamsise bifti isinti faamamtan jarri kun ijoolleen tun ijoollee jajjabdu ijoollee gaarattis galtu nama firraa horkuu garuu waliif takteenya gaaboo arraan tana bikka rabbii isiniin ga'e dhuftanii balloo qabdanii asirra baatanii hanjamtanii jechuudha nama tokko qabnee jirra namaas abaluu sinimnu balloodha ka isin dhabamsiiftan nu galee jira tamaam duraanuu dhaadachuu jirtaniif ni baha balloon waan takkan ta'u balloo qeensirraa cabnaan yaa waylakum akkuma guyyaa yoo nyaata si dhorkan san guyyaa akkasi fannisanii akkasi goggoysanii sin ta'an hay nyaata kana afaan akka deemu
luqumaatana Israa'eluu akkasitti kutachiisee si keessaa fuudha. Nyaata si dhowwu kan irraa hin qabne bucaaqee qabanii tokkotti irraa qabne bucaaqee kana qabanii kan guyyaa meeqa torbaa meeqa hojjetanii irraa hin qabne san hunda. Waan hin taane asirratti ooftanii ilma namaa irratti sharri oofuu kana isinirraa murraa miti ni murra arguuf teessan akkatti murruus waliin laalla. Ganaadha maal akkatti hidhamtanii miti akkanatti quxurii 8 jaansan san isiniinee jilbaan lafarra isin oofteenya waan isin namarra yaadu jirtan tamam. Gurbaa akkanuma goote isa dhab goote awwoota gaafa arrafaa laal dubbii khatara laal gullaal nuu gootala. Amma si gala dalaydii wanta guutuu dalaydii maaliif guutuu na dalaydii ni godhe si jechuudha lamma taate du'aayi taate. Ganaadha takka warra isin duuba jiru hunda qaqqabnaa isin eenyu maal taataniiti. Ha takkan qabdan hattumma yaatan ganda keessa dhokate yaatan namni dhokatan deemu namni wal barbaannaan dirree olii ba'a dhiirti tana beeynuti. Dhokata yaa'a nuti dhiira nuuf gammadaa hordoftoota kunu arra gammadanii hordoftoonni maal isinii gammada. Oromoon nama akka keessaniitiif gammadde obboleessoo. Arrafaa qoflu taanga arra hirrifatin daawwattoota qoflaa malee maaliif qofluun jaa qoflaa daawwattoota maal rabbii isin godhe maaliif dheerre isin jarakkanaa sababii isaanii maaluma dinqii ijjateenya moo nuyi isaanuu dhageessiifnima isaanuu ijjateenya moo nuyi dhiiroonumaa akkana ta'e ija banatanii tarra katarman allaalus kahoommitara allaalus hundi isaanii to'ataan tala ijju isaanii tala. Nuti awliyoota rabbi malee nama tokkoon gabbadu. Kabajjanii lubbuu teessanii yaaddanii ilmaan keessanii yaaddan balloo bikka jiru defaa baasa. Balloon hiriyaa teessanii miti ta'e kan isin wajji safaaxanii miti. Balloon nama yaadu malee nama yaadu miti. Nama haqaa dhaabbatu malee nama akka isiniif fattaalummaadhaaf ganda keessa deemuu miti. Isinii gala defaa balloo bikka jiru baasa obboleen kiyya. Lubbuu teessan tanarraa yoo haajaa qabaattan isiniin jechuuf hin jaa. Yoo lubbuu teessanirraa haajaa hin qabne hanjamaa. Barumsa qabna ni baranne hin baratin hanjina awliyaa rabbii waan awliyaa rabbii dandeetti qabna dandeetti rabbii nu wal hay hin kannina akka rabbiin dandeetti nama kan dhufeetani ni qabna baranne akkatti barannees nuus hin gaafatina. Waas jalatti waan nagayaa barreessaa qoflaa gammada dhalaan faan tannee maarre jechaan oolaa gammadaadha. Arra gammadaa fiiguu gammadaa. Fiif jaa gammadaa isinuu qara nufiif gammadani. Obboleeyyan kiyya arraan tana waan namni asirra bahee dhaadachaa jiru jechuudha. Nama dhabamsiisanii balloo arra nama dhabsiifnee gammanne arruma nuuf taate maal ja'anii akkana dhiichisan jechuudha. Dhiichisi kun booda qofli isaan akkana qoflanii gammadan kun booda gaddatti ta'u ta'a. Arkuuf ta'an. Harumaa deebilee qabu dandeenya nuti maaliif nama kana miidhuun fe'u jirees. Ni qabnaa hojii teenya harkan galakkisu. Ni qabnaa hojii teenya harkan galakkisu. Leenjii teenya qofa fudhachiisu. Taanii dalagaa teenya nu hamachuu dhabuu. Seera namaa seenuu dhabuu. Maalumaa jiruu teenya jiruu teenya rabbiin nu gaafata. Akka feene jiraanna rabbiin nu gaafata isaan nu gaafata. Wal jala jirra hidhannee jira. Akkuma halkan ala baanee Abrahaamii fi Bahar jecha ala baanetti tamam Bahar deebi'ee Abrahaam kadhabame. Abrahaamis ni baha. Miciyyoon jaalalaaf kuchiifte ijaalattiis garuu isa waan takka gootenneen eenyuti garuu fattaala sana Umar hamaallaqaa jee ilma dhiiraatu jiru malee isiin garuu jaalattee mucaa moggabaafatte garuu jalatti hordofnee jirra bikka isaan jiraniis gaara isaan jiraniis jalatti marsinee jirra qabnee baasu ta'e. Teenyaani barumsaani waan feene hojjenna maalis ta'a. Amma isaan qabneeni warreen isaan duba jiran kan duraan duba jiranii gartee kan duraan nu wajji jiru kan isaanii galallee hedduu jira. Garuu amma qaayii fi najaat harka keessaa qabdan dubbii sana hunda isinii gala bileen kiyya. Balloo waan takkan gootan isin hafattaalummaadhaan duroo abarsiisee magaalaa laaqu jiru bileen kiyya. Ani isiniif ni maqaa. Waan takkaas waan irraa fiddan qabdan rabbii gooytaa malee. Waan rabbi nama godhe as ilmi namaa takka ta'uu qabu. Isinii gala garuu isin. Maaliif
jarri kun jara mutatawwaraan harkanii xaxawwarree jirra xaq waanfu waan tokko dandee jara san jalatti hin deemu. maaliif barumsa rabbiin baradhaa jee baranne Duma khatiireet jara sana akka yatti hin deemu ani eegaan mana harkanaa gadi hin bahu Mahammadiis antiyyaafuu magaalaan beeku asiin deemudha warreen isaan dhaga'e warreen isaan duma jiran hunda guututti harka keenya jira. Isin waan takka gootan takka hin jiru fattaalummaa oofuu malee isin faayidaa isin qabdan Oromoodhaaf isinii gara nama sabaafillee faayidaa qabu miti. Yaa bada saqaccaanota defaa balloo baasaa. warra ammaas deemee waan afaan hin beekne makluuqa afaan hin beekne waan rabbiin kalaqe nama waan rabbiin kalaqe abbodochu nuti rabbii warra rabbii tokkicha warra rabbitti amanuu khalaqa yoo beektan ayattoota jira ayattoota hijaabii jira akkatti namni sin agarree akkatti kanaa jira faamaa waa faamaa. Dhiirummaa qabaattanii nuu gabbaa haalatti akka nuti isin barbaade anutti dirreerra yaame isinii nama dhokata yaayina. Asiin abalugaa jettanii waa dheessuu dhiisaatiti dirree baha kallattiin akka keenyaa deema isin barbaadu jirra. Isin barbaadu jirraatiti dirree bahaatii nu afaan koottaa. Dhokata yaatanii nama manaffaa dheexanii isaa mana taa'uuf duubuu oo isin biyya bittammoo maali? Mee sheekummaa teessanii fi sheekee keessan san waan isinii buutaa ni galtaniiti yoo qabuu danda'an waan isin buutaa tana yoo qabuu dandeessan firraa qabaama isin jala martifannee jira deerumsi karaa hundaanuu Oromoon guututti isin xiyyeeffattee jirti asii nama fattaaluu fi nama burjaajeessu malee wooma takka hin beektan namni yoo nama barbaade dirree baheen namaa dhufa akka namaatti dirree bahaa namaa hoottaatiti. Dhiiraa fi dhiira guusanii namni wal dura dhufee wallaala muki waa dhokattanii qabdanii asirra baatanii akka leencaa baroodu dhaabaa kanaati dirree baanuu kottaa. Takkanaati balloos waan gootan waan takka wanni gootan hin jirtu tana dhibbarraa dhibba beeyna garuu ni baafnaas akkoof teessan yoo nuti akkatti isin hiinee jilbaan lafarra isin dhoofne ni gartan amma qaayif najjaa ishiin baana isin eegalee obboleentii defaa waan tirtarran dhaabadhaatiti. Karaa nagaa qabadhaa mataa keessaniif nuti obboleeyyan kiyya nuti ilmaan Oromoo tenneetti ifi wal dhabamsiifnonnee isinirraa harka qabu jira malee mootummaa isin geessanii akka isin daaraa isin godhan godhuu wallaalle garuu nutu daara isin goona mootummaadhaan miti isinii galeemma tana asinnaa qabaataa ummata kana yoo nuti akkan kannisiin takkanaati gaa obboleeyyan kiyya isinillee itti dheeradhe hanga viidiyoo biraa tana nagaa qabannee nuti jechaa nuti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.